that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense عملية ضد مواقع إسرائيلية في الجليل ومزارع شبعة وتل الكفر شوب المحتلة. وقال الحزب أنه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية. Iran is an important military power on almost many continents because it has a very effective army thanks to ballistic missiles. هاتفية بينهما إن على إيران وقف ما وصفها بدائرة الانتقام. العمليات سوف تتطور يوما ما، وأن هذا اليمين الإسرائيلي سوف تطال أيديه. haleellaan kutaa kaanenuusitti waraanni Israa'el misaa'ilii gurguddaan irratti fudhatameen loltoota saddeen nyaate falmii cimaa daangaa Filadelfiyaa Masriidatti argamuun lafeen loltoota holqa guddicha Hamaas seenanii akka rooketti ayyaanatti gargar burkutaa'e loltoonni Israa'elii har'a dheessuun addunyaa wal gaafachiise. Waraanni Israa'el cabee bahuun baga gammadan Allahu akbar jennee jira. Oduu kana walii qoqqooduun jazaa masjidul aqsaa irraa argatuuf Filisxeemotaaf sagalee ta'e guyyaa cinqiitis irkannoo gurguddaa achi ce'u isin haa taasisu. Obboleewwan keenya kan Filisxeemotaatiif sagalee ta'uu keessaniif akkuma rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam jedhe dachaa isin haa taatu malee jecha hin qabnu. Subscribe, like, share, comment CTN jechuun dagatina. Seensa maadhee oduu keenyaa irratti isin geessisa. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 12 جنديا في معارك غزة خلال الساعات 24 الأخيرة، وتشير أرقام من الصواريخ والتجهيزات العسكرية إلى قواته البحرية. سؤال: إذا اندلعت حرب واسعة هل إسرائيل فعلا جاهز؟ Real kind of climate of uncertainty. You know, people are sort of fearing the worst right now, and we are waiting for. بالأخبار قبيل إعلان حماس المفاجئ والمدوي. بكل قطوة على عدو إسرائيليون بآخرة الدفاع كسبة وبلاش في اليوم الآخرون، وذلك اللبنانيون الدفاع الجيش بذلك الصحيح حزب الله بوفتا أومشا بوبا فيديو ورابي قديسون دايقا مراسوتا درا الدنيا بيكسيسي برغيدي لما موك آريوت شمونا چابسي سينون ولتي بوئنسا غرا كاباتين جرو درانو حميس والقبتي لدقبا غمتا أوروبا إسرائيل إيانون أمريكا دا غرام دمتي إيران إرامو دبتين قاتا نياتفمتي شاكالي هرائساني دوني غلو غلانا رتي راشيا ولين هايبرسونيك وجين تاسن الدنيا تيادو أمي دبين جايبا دقمتي تكتين بيلاروسي قاما إيراني تجتي أسباتي تيارا غماچا سو 35 سغل إيراني بيتي وان برباچي ساتين هنگا ديغا للمتي taareen cinaa jira jechuun bawwoo Ameerikaatiin. Gama biraatiin saatalaayitoonni yookiin saayintistoonni qorannoo hawaa misaayilota gurguddoo Iraan qoratan dubbii paarastamooliin hedduun Ameerikaan fayyifneen gadi bahanii jiran. Iraan hanga atoomikii hidhachuudhaaf yeroo muraasa hafe jettan atoomikii 16 yookiin ammoo niikileerii 57 hidhattee argamuun afgaaffii galgala kanaa ta'ee jira. kanneen dhugaa jaalatan baga gammadanii lapheerraa isiniin jenna. kabajamtoota hordoftoota keenya baha gidduu galeessaatti walwaraansi guddaan deemuuf akka jiru Ameerikaan ifaan ifatti murtee ishee beekuun oduu keenya balballoomii keessatti dhageettu. haleellaa guddaa diippoo beekamaa har'a Israa'el irraa haleelame kan boba'aa kaaba Israa'eliitiif jettiiwwan Israa'elii osoo qeetti nafin Libaanos haleelaa jiraachuu
hawtiin Yamanoota jeetti Ingiliis F-35 qilleensa irratti bobeessuun Raashiyaatti quba qabsiisee jira. Humnoonni Islamic Resistance kan Iraq Force keessatti argaman miidhaan isaanii kaleessaa Israa'eliin tilmaamame doolaara miliyoona 950 dhaabbata guddaa fi kuusa yuuraaniyeemii rukutamuu hin oolle quba qabdu laata. Maddeen miidiyaa keenya gurguddoo irraa CTN like share comment gochuun dagatina. فيديو كانت يادا ولتي ديبل خیلی عمیق تر از این هاست. شما وسط این میدان ایستادید بخوام بسیجی قدر خودش رو بدانه. مذاکره مشکل ما رو با آمریکا حل نمیکنه. بله مشکل ما رو با آمریکا یه چیز حل میکنه. چی؟ Seeking to cool rising tensions in the region. I don't think war is inevitable. Can destroy hypersonic missiles yet. This is logical. After hypersonic missiles, it's first necessary to make these missiles themselves to understand Mersad 16 system. ولقيت صدى واسعا في إسرائيل تحديدا في وسائل الكل يجب أن يفهم أبعاد المعركة الحالية. معركة منع إسرائيل من الانتصار، القضاء على المقاومة الفلسطينية. لولي تال على الوا كسمس تال السلطاني في دواني Horsiifattoota Palestiin duraanii galoo galaanaa qarqararratti taasifame adamsa rookkettiif misaayila yeroo hedduu dhuka'amanii abjuutti ta'e kan Hamaas qabuudhaaf ture jedha. Akka gabaasni Associated Press Industantiif Times of Indian gabaasanii dubbiin kun hundi abjuu qarqara boollaa isaan geesse. Loltoonni birgeedii 46-79 guyyaan itti baqatanii Israa'el saaxilan Filaadelfiyaa irratti har'a Masri gammachuu ililfachuutti Masriin erga Abdul Fattaan bara onneen isaanii Israa'el jalatti bulee eegaleetiin shokokii akkasumas haleellaa Gaazaa keessaa riba dhabaa turte. Mujaahidoonni ibidda kana liqimsanii barbada ta'aniitiin humna jeettiif biyyoota meeqaan falmaa dhugaa Masgidul Aqsaa fi Beeytal Maqdas gadi dhiisne hin deemnu irratti dhumnaan Abu Ubeyda Muhammad Daif Kutus Ismaa'il Haniyye Dabrusi bakka isaanii Yahyaa Sinwar har'a dirree waraanaa keessatti argame Abu Hamzaa faa wajjin lolchiisuu irratti argama. Gootawwan Filisxeemotaa waggoottan 69 oliif haleellaan Yuud Martirraa hanga Benyamin Netanahuutti jabaate. Antoni Blinken fa'a har'a dabaree sobaatiif daboo afoon laafan faajji biyyoota Arabaa wal afaan deebisuudhaaf akka waan dhukaasa dhaabsisu mirga hiree Filisxeemota murteessuu fafakkeessuun cidha dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookiin Robot United Nation jechuu dandeenya simboolii taasifachuun sagalee nutu caalmaa murteessa jedhanii erga dubbittiin cidha Raashiyaaf Chaayinaa jala didde ofii isaaniiti torba sirbaa torba weeddisaa 9 gadda dhaga'uu keessatti kan argaman warri Tsiyoonota shanyiin Jiwiishii hanga Peentaagonitti salphina gurguddaa Filaadelfiyaa irratti arrate amanuun isaan rakkiseeti jira. Haleellaa gurguddaa taal alhalwaa taanal sulxaanitti irra rookettii fi misaayilota M90 siistamiin fudhatame kaleessa helikoptarii 2 kan caccabsee fi girgireessee taankotaaf Belgireediyaa kaa'e gurraan isin gahuun ni yaadatama. Dubbittiin iccitii akkana ture. Holqoota gurguddaa ta'an kanneen meetira 50 150 gadi fageenya akka galma fakkaatu kan uumama dachii Filisxeemota seenaa keessatti amantii wal qabate waan beektaniif isiniimuun hin barbaachisu. Haa ta'uuti madda ifaa intarneetii kutanii Hamaas garuu intarneetiin hangammaa irraa cituu dhabuun wal gaafachiisaa jira. Fuula keessa wal ilaaluu Benyamin Netanahu Yoaab Galantii fi Daani'eel Hagarii taajjabni miidiyaa tokko akkana jedha. Kabajamtoota hordoftoota qaaliiwwan CTN dubbittiin iccitiin hinjifannoo Filisxeemotaa guddaan tokkummaa isaanii adeemsa istiraateejii waraanaa ta'uu fi Israa'el haleellaawwan gurguddaa misaa'ilota supersoonikii Ameerikaa dabalateetiin hawaarra hanga dachii 7 jalatti
furguggeessitus Hamaasiin homaa miidhuu hin dandeenye. Hamaas tooftaan isaa jedha akka miidiyaan Kaanal Poort 4 jedhutti. Hamaas tooftaawwan gurguddaa sadiin socho'aa jiraachuu xiinxaleetiin lafa kaa'e. Tooftaan jalqabaa holqa gubbaa olaanutti falmaniitiin holqa lammaffaa keessatti dahannoo meeshaaf industirii isaanii diriirsuu keessi konkolaataa geejjibsiisuu kan danda'uu fi meetira 150 bal'ina garaa kan qabuu fi akkasumas karra gubbaa lammaffaa jalatti ammoo fanjiiwwan dhuka'aa hundi isaanii akka waan maashina teknooloojiitiin hojjametti yoo haleellaan gubbaarraa kan dhufu taate inni dafee akka biyyootti faca'a. Israa'el akkuma isin ijaan laalaa turtan holqoota yeroo barbadeessitu holqa kana keessatti Hamaas fixee jira yoo jettu Hamaas garuu giraawundii keessatti holqoonni isaanii leeftii qabu yoo jedhan dhugaaseetu. Har'a Filiidelfiyaa irratti kan ta'ee fi loltoota 39 nyaateetiin dhidhimsee Netanyahu suufa gurraacharraan biyyee gurraatti kan uffisee fi salphina warra Jiwiishotaa akkasumas koongiransii Ameerikaatii fi warra dhiiga namaa xuuxee kaartaa sobaatiin tattaphataa keesfaayir akkasumas de-escalation jechoota lama kanatti fayyadamuuf fireemii kijibaa warra Ameerikaa caalaa eenyutu danda'a isiniif deebita. Abu Ubaidaa Abu Hamza qabuudhaaf doolaara miliyoona 60 dubbittiin iccitii Antoonii Bilinkan waa'ee dhukaasaa dhaabuu osoo hin ta'in kana jedhee kaleessa galgala barruu lama kan barreesse. Akkuma beeytan Osama Hamdan dubbii himaan waajjira siyaasaa Hamaas Libaanos irraa dheengadda Aljaziiraa irraa ragaadhaaf gurraan isin gahee ture. Dubbittiin isaan tooftaaf deeman Qaatariin sossobaan gadi qabu Masri duraan bitamte akkasumas Suudiin barbadaa'uu Gaazaatiif warra jalqaba sarara banee fi hawtii Yamanootaatiif dhabamuu Iraaniif warra boolla qote Muhammad bin Salman keessa kan jalqabaa ta'uu Osama Hamdan dubbatee ture. Gama biraatiin siyaasawwan tooftaa gurguddaa maadheeffata ugguramtoota isaanii fudhatanii Gaazaa akka isaan hin jiraanneef maappiin haarawaa bahu nutis fuuneetiin miidiyaalee gurguddaa Kaanal 4 irraa iccitii afaan Hindiitiin miidiyaalee gurguddoo Hamaas damee Indiyaa saatalaayitii Indiyaatti fayyadamuudhaan afaan Hindootaa dabalatee afaan afuriin tajaajila gurguddaa kan kennu miidiyaan Al-Yawmu Al-Jadiid jedhamu kan Hamaas kan mataa isaadha. Tarkaanfiiwwan gurguddaan fudhatamu deeman dursanii Israa'eliidhaaf ergaman. Israa'el Filiidelfiyaa yoo ta'adhe hundee Hamaas balleesseera. Dubbiin kana osoo hin ta'in dheengadda Abu Ubaidaaf Abu Hamza ajjeesaaf cidha guddaa jeeniinitti haleellaa gurguddaa raawwatte. Kisaaraa herreega walirraa buusuutiin tarkaanfii loltoonni Hamaas fudhatan qondaaltota beekamaa Israa'eliyaan militarii official hoggantoota damee waajjira siyaasaa kanneen militarii hogganan komaandoota gurguddoo lama nyaatee 9 dhidhimsuu gabaasuu ni yaadattu. Kabajamtoota hordoftoota keenya Vladimir Putin xiinxalaa addaa tokko KGB irratti yoo hojjetan dookumentariin dhimma Raashiyaanotaaf Hamaasiin wal fakkeessu gadi bahee walakkeessa Benyamin Netanyahu akka inni baankarii Alemdhiyaatti galu kan taasiseef kana ta'uu iccitiinis har'uma baate. Birgeediiwwan dheessan kun sababa dheessaniif qabaachuu maddeen miidiyaalee balballoomsuu irratti argamu. Tokkoffaan wanti birgeediileen kun dheessaniif illaan yeroo achi raawwatamu computerized yookiin kompiitara ammayyaatiin gara biraatiin loltoota achi seenan san balleessuu akka deemu dursaniitiin gamaggamanii jiran. Haa ta'uutii malee maadhee fi hojiin waan kanaa hojjetamuuf taphni waraana Hamaas biyya biraa keessa taa'ee qindeessuu quba qabdu. Hamaas Gaazaa keessatti haalolu malee Abu Ubaidaan Abu Hamzaan hundi isaaniitu har'a yoo Gaazaa jiraatan borammoo daangaa Libaanosii loluun isaanii wal gaafachiisaa ta'e. वीडियो का दावड्डा वलित देबिना शेल्टर बनाकर अल-कासिम के 2 लड़ाके रॉकेट दागते हुए नजर आते हैं. Ebu Ubeyde, Hamas'ın resmi sözcüsü olmasının yanı sıra Hamas'ın İsrail'e karşı yürüttüğü psikolojik savaşın can damarında temsiliyle devam ediyor. Bunun önüne geçmek ve orada yaşananlara son vermek için herkes elinden geleni yapıyor. And suffering to the civilian population, including so very many women and children. Can happen. One is, of course, more hostages can perish.
xalayaa dhuma mootummoota gamtooniiti barreessee manni murtii kaawunsilii Ameerikaaf Israa'eliin alatti murteessuun ammoo dubbii gaaffii jabduu ta'ee jira. Gaaffii abbaan alangaa Kariim Khan dhiyeessaniin Yoav Galant, Benjamin Netanyahu, Belalil Simot Rich ministeera nageenyaa akkasumas Itamir Venjagir kan jedhaman mana murtii idil addunyaatti yeroo dhumaatiif yookaan hin dhiyaanne taate ICJ'n guutumaa guututti galmee Ameerikaatii fi Israa'el ni haqa jedhee manni murtii pirezidaantota afuriin chaappaa qiqiw godheetiin dhaye UN yaa'ii taa'een murtee dabarse. Gamtaan Awurooppaa murtii sirriidha hojiirra ooluu qaba. Jarman deeggarte, Firaansis dubbittiin dhugaan, Ingilizis akkuma beekamu Kiyaar Ismaartar muummeen ministeera haarofnis mirkaneesse. Israa'elii fi Ameerikaan fuula walitti garagalanii neetoon kun hojiirra ooluu qabanii dubbiin garam deemti. Kabajamtoota hordoftoota keenya gabaasa ICJ kana isin daawwachiifna, mormii ta'es gurraan isin geenne walitti deebina. A historic one. We faced and continue to face attempts. Shirri xaxaan kuni hundi kan godhamuuf Palestaayinoonni hundee seenaaf qubsuma impaayera yeroo dheeraa qabaniin ala yoo ta'anii fi ifatanii itti hadhaa'ee jireenyi itti gabaabbatee naannicha gadi dhiisuuf akkuma kanaan dura duula garaagaraa taasisan impaayera Palestaayin balleessuu tokko dhiibbaa weeraraatiin lammaffaa lammiilee isaanii biyyaa baasuun akkuma jedhamu Filisxeemin caalaa baqattummaadhaan biyyoota addunyaa hedduutti kanneen miliyoona 8 olii biyya baasaanii dhiisanii kan kana godhanii fi manni marii guddaan kun beekamuudha qaba.